بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واحد القهار العزيز الغفار مكور الليل والنهار تذكرة لأولو القلوب والأبصار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ديني إسلام fashinan dulumne kenna duman kamne rabbi tunuf kenne ati ruhi tenya harka simmarane sirna jahiliya dabreo yadanne unda dubbachuda yeronitti kamne islamu Bismillah jalkamna baragar kana Nabi khanya rati rahmat abu fana Nabi khanya rati rahmat abu fana Ya baba ya mama warre nazirtan Urjila fatana isinulamun kabajamtoonni koo isin keessummoonni galatooma jennaa wallahi isinii galatooma jennaa wallahi isinii ammanii dubbannaa waa'ee qophii teenyaa gurra qalbii qaa'uu sinirra barbannaa keessattuu ulamaan keessummoonni keenya du'aa teessanis nu hedduu barbaanna du'aa teessanis nu hedduu barbaanna gorsa keessan saniin qalbii nu wallaana madda raashitii bar magaalaa irnaa Bergammachuu teenya diin keenyaan gammannaa wanta akkan argamin as magaalaa irnaa wanta akkan argamin as magaalaa irnaa yaa diini islaamaa fashinan dulloomne kennaa dhumaan qabne rabbitu nuuf kenne ati ruhi tenya harka simmarane sirna jahiliya dabreo yadanne unda dubbachuudhaaf yeronitti qabne islaamummaa teenyaan qararrameessine islaamummaa teenyaan qararrameessine haadhaaf abbaan keenya osoo waan baratiin deeman duniyaarraa way carraa keessanii warreen jirtanarraa maalii jettee yaadiin siifin himuu jira maalii jettee yaadiin siifin himuu jira duudaa garaa taanee nuti diin keenyarraa zabana hedduudha wallaalarraa jirra arra jijjiiramnee jirra kan duudirra hawaasni bal'aan kun dimbarachaa jira ganda gandaan himuuf yeroon deemaa jira yoo baruu barbaadde dhaqii sheekan bira yoo baruu barbaadde dhaqii sheekan bira samajlisaa jechuu akkamii beeytanii kadarasaa qofaa jechuu yoo yaaddanii wallahi billahi hedduu kataatanii wallahi billahi hedduu kataatanii
dhageessii fi nimaa hiika majlisaati. Bar majlisaa jechuun iddoo beekumsaati. Addaan namaan filuu hunda musliimaati. Ulamaa'ii teenya argama achitti. Ulamaa'ii teenya argama achitti. Yaa diinii Islaamaa faashinaan dulloomne, kennaa dhumaan qabne Rabbitu nuuf kenne. Ati ruurii teenya harka si maranne, sirna jaahiliyyaa dabre yoo yaadanne, hunda dubbachuudhaaf yeroon itti hin qabne. Islaamummaa teenyaan qararrameessine, Islaamummaa teenyaan qararrameessine. Yaa hawaasa keenya yaa ummata muslimaa, qalbiin na caqasii waa inni muudemaa. Warreen biyya tanaa ammas kan keessumaa, dhiifama wajjinii isin yaa ulamaa. Waan inaan dubbadhu rakkina Islaamaa, waan inaan dubbadhu rakkina Islaamaa. Majlisa beekamaa majlisa biyyatti, waggaa dheeraa ture beekamti maadetti. Bakkitti argamu magaalaa Irnaati, nama biraan sa'iin barsiisan isaati. Sheekha keenya guddaa Sheekh Abdallaahiti, Sheekha keenya guddaa Sheekh Abdallaahiti. Yaa ulamaa teenya ifa addunyaa keessa, majlisa koo kana har'a nu qubsiisa. Iddoo takka hin qabnu barkoota barumsaa, nuti barattoonni biyya kana keessa, nuti barattoonni biyya tana keessa. Waa gaarii yookaan laalee garaa na balleessa, fakkeenya fudhadhu biyya tana keessa. Iddoo hedduu jira manneen saharansaa, akkamiin dhaabame goota majlisaa, akkamiin dhaabame goota majlisaa. Daldalaaf hojjetaa ammas kan gabaree, hawaasni biyyattii kan qeerroo fi qarree. Alhamdulillahi isini wal garree, alhamdulillahi isini wal garree. Yaa diinii Islaamaa faashinaan dulloomne, kennaa dhumaan qabne Rabbitu nuuf kenne. Ati ruurii teenya harka si maranne, sirna jaahiliyyaa dabre yoo yaadanne, hunda dubbachuudhaaf yeroon itti hin qabne. Islaamummaa teenyaan qararrameessine, Islaamummaa teenyaan qararrameessine. Majlisni keenya kun waggaa dheeraa ture, ama kudhaa wayii har'a qaxxaamure. Yaada yeroo dheeraa nu keessa kan care, obsuu dadhabannaan har'a firraa urree. Yaa Rabbi nuu furii waa si biraan tarree, yaa Rabbi nuu furii waa si biraan tarree. Yoo lafa waan dabne lafa baay'ee jira, kun irra bitataa kun itti gurgura. Qonni majlisaa dhiiroo isaa jira.
samii keeysaan jiru lafumarraa jira itti wal gaafadhaa amma nurraa furaa itti wal gaafadhaa amma nurraa furaa masgiida baarannaa iddoo takka dhabne barattoota keenya yoonii biisamne masgiidni nuun fuudhuu akka taanuu dhabne furmaata waan kana maal haa goonuu jenne furmaata barbaaduuf isinitti himanne furmaata barbaaduuf isinitti himanne yaada qabnaa yaada qabnaa yaada waan nama yaachisu amrii akkaan guddaa hawaasni biyyatti ulamaan gurguddaa dhageessanii jirtan rakkina keenya hundaa nurraan tursiisinaa furmaata nuu fidaa nurraan tursiisinaa furmaata nuu fidaa rakkinoota baay'ee firraa itti dhiifne ni himannaa jennu simachuu dadhabne rabbiin nu haa furuu jenne firraa usne rabbumaatu beekaa waan nuti hambifne furmaata nuu fidi rabbi si galfanne furmaata nuu fidi rabbi si galfanne yaa diini islaamaa faashinaan dullomne kennaa dhumaan qabne rabbitu nuuf kenne ati ruhii teenya harka si maaranne sirna jaahiliyyaa dabre yoo yaadanne hunda dubbachuudhaaf yeroon itti hin qabne islaamummaa teenyaan kararraa meeysine islaamummaa teenyaan kararraa meeysine